يا أبليانكي نهيم بينا واكيس جرو وانت نرجع بينو فتيان كليسا ويا كليسا بويا أولتي فولشين كايرو نكبين عندهم أبليسا نكابو هذا نكابو أبا نكابو أبليسكينا غرنجرو nama ma nabasu hida jedheetini gamana milladha oromo naman qabu jette baay'ee akka malee booyaatiin turte yaa ummata keenya fatiyaan akkuma isin jette miskiina haa afaaniin loltu malee ani nama gaariidha hundi keenya miidiyaa irraa beeyna malee bira geennee wanni arginu hin jiru haa ta'u namni ilaalchisaa achuma laalanii beekanii nama badaa fi nama gaarii Ani am tokko afaanumaan yoo nama aarsillee yoo dubbateellee dubbata malee namni gaariin ni beeksisaa jechuudha nama xiinxallee ilaalutti akkuma isin jettu san miskiina aadaa abbaan qabdu itti dhagayama namni biyya namaa jiru waa bira jiraatanii waan jajjabeessu biyyi namaa yoo nuti waliin naane yoo nu waliin rifanne yoo nu waliin jajjabeessine waan feete nama keenya irratti dalaydii kaanifuu cinqamaatiin jirra kaanifuu buleen keenya yaaddo keessa galaa jirra kaayidhaa keessatti dararamaa kun dhibeen kun du'aan kun rakkoo beelatiin dararamaa jiruyyuu jennee halkanii biyyaa yaanne boonni dadhabne jechuudha kana gayaan jiraatu rakkoo walitti yoo namni waa waliin jedhalle miidiyaa kanarratti keessumayyuu laayivii irra seenanii arga waliin jedhan kana walitti gadeeffatana fakkaata namni biyya nama keessatti rakkoo waliif ta'a obboleeyyan waliif ta'a waliif yaada malee waan hin taane waliin waanyina waan hin taane walitti yaadina garuu nama kana ebalutu qabsiisee ebalutu itti yaada jechuuf waan ofii keenyaan argin waan bira hin jirre waan ijaan agarre dubbachuun nama dhiba walaakin namni wal waanyitan keessumayyuu biyya nama keessatti ambuu namaan rifatu isin immoo yoo waliin rifanne yoo waliin yaanne rakkoon feetoo jiraatte keessumaan wal gaafattanii keessumaan walii fixatuu qabdan malee alagaa dabarsitanii wal kennuu qabdanii kanaafuu fatiyaan miskiina hin boochisina namni haala abbaan qabne ni beeka akkam akka ta'u itti dhagaamaa jechuudha biyya namaa biyya baqaa keessatti rakkooyyuu rakkoo hafte walitti hin dabalinaa waliif yaadaa hordoftoota kiyya waan gaarii waliif yaaduun ofumaa fi yoo nuti wal jabeessinee wal qabanne sababiyye bira wal jabeessee wal qabata malee dabarsee alagaaf waliin kennu kanaafuu alagaaf waliin kennina dabarsitanii isiniin jedha hordoftoota kiyya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا كيا أكما واي فتيا فيديو كان رتب فتتي أكو سنين جد فتيا مسكينة والججبيسا كمويو نمني بيا نما جرو بيا على ذاك سجرا ملي بيا دافو بيا أوفي جراتي نمني ولي فرفتو ولي فرقو كسال باسون جرو كان هو كلام سكياتي تأكلال سكياتي dabarsanii alagaaf waliin tolnina walitti yoo walitti buutan jechaan haasaa yoo walitti buutan waliif obsa waliif irra taraa malee biyya namaati biyya kenna miti kanaafuu waliif yaadaa waliin miidhinaa miskiinaa haadha abbaan qabne isaallee boochisinaa yeroo hedduu bootti yoo rakkoon irra ga'ee haadha abbaa ofiisa yaadatti waan gootuun qabdu namni biyya namaa keessatti namni namaa birmatu hin jiru. osoo namni si bira jiraatee namni si bira jiru kanaafuu rabbiin nu maraafuu haa birmatu waan hin taane nurraa haa qabu shira nama shira namarra xaxee alagaaf nama kennu rabbiin namarraa haa qabu waliif keerii yaada waliif jajjabeessaa malee waan hin taane walirratti yaadinaa jedha ani gara dhaamsa kiyyaati egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa karraa waa'ee fatiyaa qabadhee dhufe isaa kana wal jajjabeessaa wal qabadhaa yoo nu wal jabeessine yoo waliif yaanne yoo badii ta'e irra waliif tarree wayyaa isiniin jedha walii dabarsanii amba diinni waan nama keenya irra dalagaa jiru kanutti walii rifanne diinni akka nama keenya godhaa jiru ka rakkoon irra ga'e ka aramne tumtu ka mana hidhaa keessatti tuman ka mana hidhaa keessatti dararaniif boo'uuf fiiguun homaa bu'aan qabu boru akkuma isiin jette soo hidhan darbanii namni waan haa godhu hin jiru jette akkuma sanii ka waan namaa godhu rabbuma boru boo'anii fiiguun ebalu hidhaa seeni akkas ta'e jechuun bu'aa tokko illee hin qabu har'umaa osoo namni nagaan jiru kana waliif yaadu wal jabeessu jechuu barbaadetti egaa hordoftoota kiyya biyya namaa keessa rabbiin nagaan nama haa galchu rabbiin nama kamiyyuu mana hidhaan seensini obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessatti daa'ima xiqqaa guddaa dararamaa jiran kanaayyuu ma argitanii kanarra wanni ifa nama ta'u tokko illee hin jiru isaaniifuu baay'ee yaadaa ittiin jirra rabbi isaanillee yeroo gabaabduu keessatti galeensi isaanii xiqqoo miidiyaa irra deemu kana rabbi dhugaa haa taasisu lammii ta'e namara ga'ee jedhee rabbiin nagaan biyya galchee namni biyya ofii keessatti kabajaa qaba namallee yoo lolee gabbayee galaa jechuudha biyya namaa keessatti abbaa barbaade akkuma isiin jette mana hidhaa keessatti waan fedhe nama godha kanaafuu waliif yaaduu barbaachisaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota kiyya nagaatti hanga viidiyoo